TikTokii jalqabuuni barbaaddu taanaan mala salphaa isiniif haa himu. Icciitii TikTokiidhaa hunda isaatu wajjumaan haa ilaallu. Akkam jirtu hordoftoota koo. Kun chaanaalii keessan Murtii Tuubiidha. Warroonni gara chaanaalii kanaa jalqabaaf dhuftan like, share, subscribe gochuudhaan maa chaanaalii kanatti dabalamuu hin dagatina. Yeroo kana akkaawuntii TikTokii dhabuun miidhaa baay'ee namarra geessa. TikTokiin akkuma miidhaa qabu bu'aa guddaas qaba. Warroonni silkii smartii qabatanii bilbila smartii osoo harka keessan irra qabatanii TikTokii ta'ee YouTubii ta'ee social media irratti wanta hin hojjanne dhiisa. Gara social media dhiyaadha. Social media malee gabaa gurguratu yoo barbaadan karaa miidiyaatiin yoo hin beeksisne karaa social meediaatiin yoo hin beeksisne gabaan keessan maamiltoota baay'ee isin horatu hin danda'u. Maamila baay'ee argachuudhaaf dirqama karaa social meediaatiin oomisha keessan beeksifachuu qabdanii jechuudha. TikTokii hojjechuudhaaf wantoota nu barbaachisan jalqaba haga dhumaatti kan waliin ilaallu ta'a. An murtiidhaan namni jalqabaaf gara chaanaalii kanaatti dhuftan like, share, subscribe gochuudhaan maatii chaanaalii kanaatti dabalamuu hin dagatinaa isiniin jedha. Tokkoffaa wanta hojjechuu barbaannu scriptii keenya barreeffachuu qabnaa jechuudha. Wanta hojjechuu barbaannu seeraan barreessinee step isaa seeraan kaa'achuu qabna. Lammaffaa wanta barreessinee gara hojiitti jijjiiruun yeroo kamiyyuu taanaan isa sadaffaati kun. Viidiyoo iddoo ifni jirutti waraabuu qabna. Namni yeroo kana sagaleen keenya quality ta'uu qaba. Viidiyoon keenya quality qabaachuu qaba. Editiin nu hojjennu quality qabaachuu qaba waan ta'eef hamma dandeenyeen viidiyoo keenya qulqullina akka qabu waraabuu qabna. Silkiin harkaa qabnu ka gatii guddaa kaameraa qulqulluu waraabuu dhabus ifarratti yoo waraabne hamma wayii qualitiin isaa nu dabaluu danda'a waan ta'eef viidiyoo keenya ifarratti waraabuu qabna. Yeroo kamiyyuu taanaan yeroo ifaa waraabuudha editii ammoo itti yaadnee edit gochuudha. Erga viidiyoo keenya edit goone xumurree booda post gochuudha. Post gochuu erga eegallee viidiyoo keenya haga beekamtii argannutti yoo diqqaate guyyatti viidiyoo 2 hanga 3 post gochuu qabna. Achi olillee post yoo goone dhiibbaan nurra geessu osoo hin taane hamma TikTokiin irratti namni nu beekeetiin nu hordofuu eegaluuf viidiyoo keenya hamma nama of barsiisnu viidiyoo 2, 3, 4 guyyatti osoo post gooneeti baay'ee bareedaadha yaada. Viidiyoo keenya hammuma feeneyyuu dogongorree post erga goonee booda diileet gochuu inumayyuu hin qabnu. Diileet gochuun baay'ee tokko akkaawuntii keenya akka vaayiraalii hin baane godha. Diileet gochuu osoo hin taane viidiyoo keenya yoo dogongora qabaates privacy keessa galchuudhaan viidicha dhoksuudha malee viidiyoo inumayyuu dogongortanii diileet hin godhina. Torbaffaa wanta namni hundi dogongora. Yeroo viidiyoo keenya post goonu haashtaagii fayyadamu. Haashtaagota viyuun isaa guguddaa ta'e fayyadamuudha. Yoo haashtaagii hin fayyadamtan ta'e viidiyoon isin post gootan namoota follow isin godhanii bichaa bira waan gahuuf haashtaagii gaafa fayyadamtan for you page irratti carraan babal'atee isiniif laallamu guddaa ta'a jechuudha. Wantoota ani isiniin jedhe kana seeraan hojiirra oolchitanii yeroo itti fudhattanii hojjettan taanaan TikTokii irratti beekamuu wanti isin dhoogu tokkoyyuu hin jiru naamana. Beekamtu ni beekamtu. Viidiyoon har'aaf qabadhee isinii dhiyaadhe kana fakkaataa. Yeroo biraatiif haga viidiyoo biraatiif walitti dhufnuuf mana kana subscribe, viidiyoo like, share gochuudhaan maatii chaanaalii kanaatti dabalamuu hin dagatina. Murtiidhaa yeroo gaarii.